garuu yoo mana galee takka faamilii wal argu takka hiriyaa wal argu qaamaatu na cincaawaa jaajan aboo qaamni mee isin cincaawaa na garuu mee bobaallee ol qabi jaanii yoo bobaallee shurufkaa urgeeffatan wanni cincaawaa hin jiru so ga khanafu wan san hunda rabbitu bi subhanahu wa ta'ala haqiqa jirtu khana wani gari gari khaqoranne nuti gaafachaalle turo inshallah bareeda inshallah ka dawato ta akkas sharif ga wari boda guya arba'a dabre khana arba'an khuda meqata imbene gara khuda shani wote khalisa khuda afur khamisni khuda sadi arba'an khuda lam kullam torban isa guya sadde tafatti nuti bilbilani nama tokko qaama gartee isin barbaadaa turtan khashakkitan nama akkasii khashakkiin nutu argamee isin jaa dhibbatti isaanis waan hin beeneef hoggayyuu nu fakkaataa namni kun nama Somaaleelee nu fakkaataa nun jaan so kanaaf gaa isaanis hin beekan nutis bakka san dhaquu hin dandeenyu bakki sun roobni cimaatu ture misoota galaanni guddateeti sababaa saniif jecha Shariifis doonii isaaniitiin malee namni karaa san dabruu hin danda'u nun jaan namoota ammaas leenjii qabu malee kanaaf as dhuftanii arguu hin dandeessanii asii fuunee gizee asii fuunee bakka gartee qorannaa fi qormaatiin itti gaggeeffamuu jira exam roomii jira jechuudha achi medical examiin achirraa fuudhanii achi geessanii achitti ilaallee isin beeksisna jaanii akkasitti gaanuti yeroo tana keessatti nama haga muraasatti himne bilbila sana eeggachaa ture aga toora sa'a sagalee kanatti dubbiin adda baatu toora sa'a 8tiif wayini bilbilanii okay qaama akkana qabnaa uffata isaa nutti himaa kophee isaa nutti himaa waan inni ofirraa qabu nutti himaa jaanii bifa waan inni qaqqabu tan nuti beenu ta viidiyoo irraa mahayii kan inni yeroo manaa bahu viidiyoo isaatu jira jechuudha yeroo inni manaa bahu viidiyoo isaatu ture viidiyoo san waan beenurraa uffata shamizni isaa diimaadha khofoo jiinsiidha qabattoo qabu hagas qofaatu nutti mul'ata jechuudha then kophee nu gaafatan kophee isaa viidiyoo irratti waan hin beeneef mirkaneessuuf isaan gaa kana hunda eenyu isa ta'e bas percentage guddachaatuma deemu akkuma gartee maach gootanii beekuu hin dandeenye dhibbatti eenyummaa isaa so achuma irratti osoo eenyu gaa boodarraa wanni taame ishaaraa godhuu qabanii x-ray kaasuu qabanii hojii isaanis gaggeessuu qabanii akkamitti akka achi dhaqee fi akkamitti akka yoo namni isa dha'ee illee ajjeesee fi kana hunda qaama isaa fattashuu fi kana waan godhaniif nuti amma namni akkatti illee himuu hin dandeenyu isa ta'us isaanis dhibbatti hin beekan namni kun nama biraa ta'uu mala nama jiru fa'aa gartee osoo jiruuti itti du'e fa'aa isa tokko bitinya bishaanii tan waan taateef jecha maybe guyyaarraa namni tokko bishaan hin du'u mala akka namni lamaa sadii du'u mala nama hedduutu waan akkanaa kana qunnama kanaaf isa jennee nuti reefka keenya jennee himachuu hin dandeenyu isaanis isa nun jenne ganaadha harka dhibbarraa harka 50 harka 60 harka akkanatti deemuu jiran jechuudha waa gargarii keessaa nu gaafata boodarra maatii dubbisuu qabna jaanii gaa osuma nutti dhufaatu nuti obbole soddaa fi akkasumatti haadha manaa isaatillee akka dubbatan goone eegas booda isaan waan isaan gaafachuu qabanis gaafatanii gaa eegas booda guyyaa jummataa toora sa'a nuti khutba irratti ol bahuu deemu dubbiin adda baate ishaaraan isaa FBI irraa mirkanaa'ee isa ta'uudha jaanii waa hunda isaan ishaaraa isaa fuudhanii FBI wajji gaa walitti hiisisanii qulqulleeffatanii mirkaneeffatanii isa ta'u maatii beeksanii akkasitti gaa khutbaa nuti irratti wanni jaanii so bifa saniin gaa kharee jummaa isa ta'uu nuti eega mirkaneeffannee maatii tasgabbeessinee beeksisnee hawaasa nama beekuu qabullee beeksisne keessaan eegas booda hawaasa bal'aa akka awwaalchaarraa sa'a 4tti Barnizviilitti achuma qabrii irratti akka irra salaannu eegas booda immoo achumatti awwaallaa jechuudha 4tti irra salaanna Barnizviilitti sa'a 4:15 akkanatti awwaalchi gaggeeffama achirraa gaa khaleerraa jalqabee masjid Tawfiq maatiin taa'aa ture arrallee taaziyaan achumatti itti fufa wanni amma jidduun dubbachuu barbaannu maatii isaa ijoollee 4 dhiisee deeme warraa fi ilmaan 4 hoggayyuu inni ilmaan kanaaf quality of education waan barbaaduuf barumsa qulqulluu akka malee amantiitis khaanis waan barbaaduuf ilmaan kana ibraawu biyyatti fageessee barsiifataa ture
kanaaf gaa kaayyoo isaa san ta diinis ta duniyaatis tanii ilmaaniif qabu san itti fufsisuudhaaf malaa fi manallee itti godhuu qabna jennee ilmaan isaanii koreen waan kana waliin qindeessinu qaamni cinaan tokko wal fillee warra gartee mana irratti hojjechuu qabu kalumaahu soo rekkina waliin hawaasni emotional tahee ilmaan afuran isaas dhabnee ilmaan afuran isin dhabuun qabnu manaa fi malallee itti godhuu qabna jechuudhaan khaleessattuu gumaachee galee alhamdulillah so far bifa bareedaan namni qarshii irra xiqqaan 500 kaafannaa jiru so 500 akkasitti doolaara 500 namu khaif ifraan qabneef if mazaggabee bilbila nu kannee khaqabu achumatti kaardin khafalus kaardin khafale yoo namni mafkeenya kan logee usteeta farra bira jiraachuu nama hiraachu hirmaachuu waan karra fedhu jira sirri akkamii hirmaata akkamitti hirmaata namni gartee khana koree waliin mari'annee bal'inaan tole ammaaf sababa reefka kanaatiif idduu waan akkasii qopheessuun faate maaliif jarjaruu barbaanne amma warrumachi jiruutu ofumaaf hawaasni osoo nutuun gaafatiin bara osoo sheekootiin gabbaatiin gaafatiin namnummaan achi jiru aboo isa dhabnee ilmaan isin dhabnu manaa fi malatti godhuu qabna jee achumaa kee akka Haji Abubakar wannifa lafaa keetumaan kunoo 500 qabe ilmaan kanaaf naagumaacha giseen jiru manguddichi xuroota ofiifuu dalagaan qabne gise akkas jiru namni akkam haa ta'u garaan nyaadhame anis kuma anis 500 anis kuma anis 500 anis kuma anis 500 jee hawaasni waan qabooli cabsu sene osoo sheekootiin hin gaafatin jechuudha. This is wanni si gammachiisu gayyoo hawaasa Oromoo keessatti aadaa bareedduu ta amantii teenyaan wal simattu amantiin teenya irratti nu ajajju ta keessattuu yatiima bira dhaabbadhaa jettu akka rasuulli baanu alayhi wasallam ana wakaafilu yatiimi fil janni kahateeni fil jannati anaa fi namni yatiima gartee qallabu yatiima fi qabe yatiima nyaataa fi dhugaatii isaa uffata isaa waan inni barbaadu itti godhe guddisa isaa keessatti bira dhaabbate akka gartee qubni lamaan kun walitti qixxaawu hagas jannata keessa walitti qixxaanne jee walirraa fagoon jirru anaa fi namni sun jannata keessatti jannata illee waliin seenne walitti illee kalawne jee kanaaf namni waan kana beeku foggayyuu gizee namni tokko namarraa du'e nama du'e san qofa osoo hin taane ka jiru kana hoo akkam goonaa jaa kanaaf an keessattuu nu hordofaa ture maatiin nu hordofaa ture keessaanillee dubbisaa koree gooneeti koreerraa nama maatii biyyatti dubbisuu kaasitti dubbisuu goonee turre personally isaan dubbisuu baadhu namumarraan dhaamsa itti turre maaliif nama hunda wareessu barbaannu kanaafuu Ahmad Abdul Qadir walumaan dhabne ilma keessan Rabbi subhanahu wa ta'ala isin hasab barsiisu ilmi firii onneeti yeroo dhageenyu abbaan isa tokko qofa sirraa qaba jaammisota keessaahu namni abbaa halkanii guyyaa to'atee illee qoo qabu jireenya isaa keessatti illee abbaa isaa to'atu isa jaanii kanallee akka hawaasatti inshallah dhageenyee jirra waan danda'amuu qabuu fi waan godhamuu qabu illee inshallah ni mari'anna jenna inshallah nuti jirru Ameerika jirra state Minnesota magaalaa Minnesota jirra duuba akkuma baleessi xiyya gartee dubbatetti gizee gartee galteen qaama hawaasarraa tokko galtee haalli gartee itti wani nama gammachiisa qindoomina kana sheekha qindoomina gartee koreen jaaramtee koreen maasii tasgabbeessitu koreen bulchiinsaa wajji wal quba qabdu koreen gartee ta mootummaa wajji wal quba qabdu tun amri ajaa'ibaati wanni kun aadaan tun itti nu fufuu qabdi musiibaan gizee dhufte wanni akkanaa jiraattee gartee wanni furgaatuun takka gartee ta mootummaa wajjiis ta gartee bulchiinsaa wajjiis family wajjiis jirtu inshallah wanni kun waan akka nama gammachiisaati hawaasni keenya hin facaane jechuudha hawaasni keenya ka ala ka biyya deemee as jirulleen akkatti wal qabateetiiti wal bira dhaabbatee wal sabbarsiisee family fi gartee waan barbaachisaa hunda godheetiiti akkatti waliin deemu jira alhamdulillah rabbil alamin warri gartee biyya jettaniis firaa fi maatiin illee ngaa rabbiin gartee sabrii isin haa kennu nama gartee خبر كل شيء ربي لكن نتي أنا اللي نهجت كاتو كول بينا يساوي أقوم مسجد الفون داو ندب بسملة مبرم كتو نما غاري كرته كافة شيخ جلالة تنيولي ولمان ترى كافة سليلا شيخ الله كافة شيخ بشير الله كافة برنو أكسيت إن شاء الله ربي واني دبل وربنا جرا هوسني غري مالته وبلي شيخين جيلي كافة تاجرا حقيقة جرت ربي كوفا ربي بيتنا غرو سندرا يرو غرغي وبلي شيخين واني تكشو
dudubataa ture qaama kana faatu xiqqoo natti shiruuf kaawaa jaa yoo qaama isaa namni isa bira jiru laalee urgeeffatu wanni ajaa'aan jiru hatta harkallee ol qabi jaaniini bobaa isaa jalallee maaltu mee inni na cincaawa jaa waan na cincaawuuf namni kunillee na dhiisa je'iti waan akkasii waswaasni itti dhufe jechuudha nutti himanii so kun hundinuu gaa ati waan garii agartee waan kanaaf isa fide maal sa'u ture akka waan namni kun qaamni isaa isa cincaawee namni isa dhiisu jiru mee jaanii yoo isa laalannu qaamni isaa bareeda naguma masgida dhufee naguma salaataa galuu ture beek garuu yoo mana galee takka faamilii wal argu takka hiriyaa wal argu qaamaatu na cincaawaa jaajan aboo qaamni mee sin cincaawaa nagaru mee bobaallee ol qabi jaanii yoo bobaallee shuruuf kaa urgeeffatan wanni cincaawaa hin jiru so gaa kanaafuu waan san hunda rabbiitu beeka subhaanahu wa ta'ala haqiiqaa jirtu kana wanni gari haa qorannee nuti gaafachaallee ture inshallah bareedaadha inshallah gaa daawwattoota